Akkaataa Facebook keenya kompiitara irratti afaan oromootiin itti fayyadamuu dandeenyu qooqa itti dhalanne qooqa afaan oromootiin akkamitti kompiitara irratti Facebook keenya deebifannee banatuu dandeenya. Namoota baay'eetu na gaafate anillee bifa viidiyootiin isiniif qabadhee dhufa. Kompiitara keessan fayyadamtanii osoo bakka tokko hin dhaqin nama tokko osoo hin gaafatin Facebook keessan qooqa itti dhalattan qooqa afaan oromoo irratti deebifattanii kompiitara keessan irratti fayyadamuu dandeessu. Namoonni baay'een kompiitara irratti nuuf banamuu dide Facebook ni keenya afaan oromoo irratti nuuf deebuu dide yeroo kompiitara irratti illee nu taru jettanii kan gaafii adda addaa na gaafattan. Furmaanni isaa kunooti viidiyoo kan hanga dhumatti yoo laaltan harka keessaniin kompiitara keessan irratti banatuu dandeessu. Amma bilbila irratti osoo hin taane akka isiniif galuuttiin kompiitara irratti isin argisiisa. Ana faana bu'aa hamma dhumatti like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Warreen hanga ammatti maatii Oromaaniif haaraa taatan subscribe godhaati mallattoo notification irra kaa'u hin dagatinaan isiniin jedha hamma kallattii man karaa barumsaa isin dabarsa na hordofaa hanga dhumatti. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota walitti deebinee jirra. Viidiyoo kana like godhuun eegala. Chaanala kanallee subscribe godhaa. Mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Bilbila kamiirrattuu desktop site gootanii bifa kompiitaratti illee deebiftanii afaan oromoo irratti deeffachuu ni dandeessan Facebook keessan jechuudha. Viidiyoo kana hanga dhumatti yoo daawwattan jechuudha boodarra harka keessaniin sirreeffachuu ni dandeessan jechuudha. Kanaafuu hanga dhumatti otoo viidiyoo irra hin oofin jechuudha steppiin isinitti argisiisu duwwaa bakka nan isinitti argisiisu duwwaa ilaalati hordofaa warreen dubbisa hin beennelleen iddoon an cuqaasu irra cuqaasaati sirreeffadhaan isiniin jedha kompiitara keessan irratti akkamitti akka afaan oromootiin bilbila Facebook keessan irratti fayyadamtan isin argisiisa jechuudha. Hordoftoota kiyya barumsa nama hundaa'u barbaachisu barumsi har'aa kun jechuudha afaan keessaniin qooqa itti dhalattaniin qooqa oromoo qooqa abbootii keessaniitiin akkamitti akka addunyaa ittiin qunnamuu dandeessan. Facebook ni miidiyaa addunyaati waan ta'eef akkamitti akka itti fayyadamuu dandeessan isin argisiisa jechuudha hordoftoota kiyya. Egaan hordoftoota kiyya steppi tokkoffaratti kan fayyadamuu qabnu Google Chrome kana namuuni qaba irratti ni cuqaastu jechuudha. Google Chrome irratti yeroo isin cuqaastan haala kanaan isiniif dhufa bakka sarchii kanarratti Facebook jettanii barreessitan zoomin isiniif godha sana booda jechuudha yeroo isin barreessitan Facebook jettanii barreessitan haala kanaan isiniif dhufa. Yoo duraan itti fayyadamuu baattan password fi email isin gaafatuu danda'a itti naqattu jechuudha. Kun asirratti Facebook login or sign up bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Yoo dur itti fayyadamtan login gootanii seentanii yoo duraan itti fayyadamtanii hin jiraanne Google irratti fayyadamtanii hin jiraanne Facebook keessan sign up gootu jechuudha. Nama duraan waan itti fayyadamee jiruuf jechuudha login godha. Sana booda hordoftoota kiyya akka kanaan fuula kana qabatee naa dhufaa jechuudha. Kun akkuma argitan amma Facebook kiyya keessa jira haala kanaan Facebook ni kuni fuula kana qabatee naa dhufaa jechuudha. Yeroo inni fuula kana qabatee naa dhufe hordoftoota kiyya sana booda hordoftoota kiyya osoo fagoo hin deemin gubbaa kanarra dhuftanii bakka profaayila keessanii kanarra qastii kana ni cuqaastu. Sana booda gadi buutanii jechuudha jala kanatti setting and privacy tajettu tana bakka nan zoom isiniif godhe tana ni cuqaastu jechuudha irratti. Sana booda jala kanaan kun akkuma argitan language jira jechuudha. Language bakka jedhu irratti ni cuqaastu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Kun akkuma argitan amma Facebook language jedhee jira jechuudha. Kiyya amma akkuma argitan English UK irra jira jechuudha. Akkuma kanaan isinilleen achuma irratti cuqaastanii sana booda qastii isiniif dhuftu tanarra yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Qastii sanirra yeroo isin cuqaastan afaanonni hundinuu isiniif baame nama yeroo tokkoof irratti hin cuqaasa. Sana booda kunoo akka kanaan afaan barbaadan keessa jira qubee akkuma qubeetiin isiniif kaa jechuudha. Amma afaan oromoo kunoo tokkoffumarra jira jechuudha. Yoo bilbila ta'e asirratti isiniin fidu gadi irratti isiniif fida moor ka jedhu tuttaniituma afaan oromoo achiin fudhatan yoo bilbila ta'e kunoo amma kiyya afaan oromoo irra deebi'ee kanaafuu maalin godhaa save change bakka jedhu kanan godha jechuudha. Waan itti erganne save goona amma jechuudha ajaja kenna. Kana booda Facebook ni keenya ni ilaalla jechuudha. Duuba deebinee kunoo amma guutummaan guutuutti afaan oromootti jijjiirame jechuudha. Akkuma argitan kunoo amma bakki duraan setting jedhu amma waliigala jedha jechuudha. Qindaa'eewwan jedha kunoo akkuma argitan jechuudha eegumsaa fi seenaa akkasumas odeeffannoo Facebook kee akkasumas hinciitii dhuunfaa akkasumas kun waa baay'eetu jira gaa settingolee Facebook guutummaan guutuutti afaan oromoo bakka sila log out jedhu san kun gurrii jedha location irratti illee bakka jedha jechuudha maxxansa banaa jedha. Bifa kanaan afaan oromoo irratti deebifattanii qooqa keessaniin fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Mee amma fakkeenya Facebook kiyya keessa haaseenu ani Facebook kiyya keessa seeneetiin isin argisiisa hordoftoota kiyya yeroo Facebook kiyya keessa seene kallatti man kunoo bakka nama duraan jechuudha afaan ingiliffaati waan biraa jedhu hundaa'u bakka friend jedhus bakka waan hundaa'u
afaan oromootti jijjiiree jechuudha kunoo ka jiraatu Saudi Arabia Riyadh keessa jedha bakka silaa singil jedhu qeerroo jedha jechuudha namoota haganaatu si hordofaa jira follow jechuudha bakka follow jedhu irratti haala kanaan deebifattanii jechuudha afaan keessaniin qooqa itti dhalattan qooqa afaan oromootiin fayyadamuu ni dandeessaniin isiniin jedha hordoftoota kiyya egaa hordoftoota oromaan baroomsi kun akka isin gammachiisuu fi akka waa irraa barattanii bilbila keessan irratti yookaan kompiitara keessan irratti illee sirreeffatan abdiin qaba hordoftoota kiyya kabajamoo viidiyoo har'aa kana irratti bakki isiniif hin galin yookaan baroomsa har'aa kana keessatti bakkeen isiniif hin galin yoo jiraate dogongorri yoo jiraate kan sirratu taha bifa komantiitiin gaafii keessan dhiyeessuu ni dandeessaniin isiniin jedha baroomsi har'aa kun warreen kompiitara irratti feesbuukni keenya nuuf banamuu didee jira akkamitti feesbuuk keenya kompiitara irratti bananne afaan oromootiin achirratti fayyadamuu dandeenya jettanii gaafii adda addaa namoonni baay'een keessaa fi karaa komantii illeetiin kan na gaafataniif anilleen gaafii keessan kabajee bifa viidiyootiin isiniif dhiyeessa jechuudha akka itti gammaddan immoo abdiin qaba jechuudha viidiyoo itti aanu keessatti warreen bilbila irratti illee isiniif banamuu didee fakkeenyaaf bilbila harkaa qabdan iPhone haa ta'u Android haa ta'u bilbiluma kamiirrattu afaan oromootiin ni dalaga feesbuukni yoo isin isteeppii namni isin barsiisu sirriitti kan ilaaltanii yookaan beekumsa keessanilleen sirriitti karaa feesbuukni isiniif hayyamuun karaa seera qabeessaatiin kan deemtanii sirreeffatan ta'ee bilbila kamiirrattu afaan oromootiin ni dalagaa jechuudha kanaafuu afaan keessan irratti bilbila harkaa qabdan irratti illee akkamitti akka itti sirreeffatuu dandeessan viidiyoo itti aanu keessatti isiniif qabadhee dhufa maarree isinilleen yaada qabdanillee komantii jalatti barreessitanii dogongorri viidiyoo keessa yoo jiraate illee komantii jalatti nuuf keessanii jechuudha dogongora keenya kan sirreessinu tahaa jechuudha hordoftoota kiyya asumaan wannin isiniif himuu barbaadu hordoftoota kiyya viidiyoo yeroo an gadhiisu viidiyoo seeraan ilaala fakkeenyaaf namoonni baay'een viidiyoo maan dalagee dabarsee deebi'anii bifa komantiitiin gaafii dhiyeessanii jechuudha viidiyoo irra teessanii ilaaluu dadhabbiif gaafii gaafata jechuudha namni tokko tokko viidiyoo irra yoo ari'ame viidiyoon isiniif hin galu wanti isiniif himuu barbaadu viidiyoo daqiiqaa lamaa fakkeenyaaf daqiiqaa tokkoffatti ilaaltanii xumurtan yoo ta'e irra ariitanii bakka isin barbaachisu duwwaa irra ariitanii ilaaltan yoo ta'e tasuma isiniif hin galu wanta beektanuu dogongoruu dandeessan jechuudha viidiyoon baroomsaa yeroo kamiyyuu jechuudha waan hordofamuu qabu yoo xiqqaatee intiroo boodan viidiyoo hamma xumuraatti yoo ilaaltan wanta san harka keessaniin sirreeffatuu ni dandeettu jechuudha hordoftoota kiyya bifa ariitiitiin osoo hin taane bifa tasgabbii qabuun viidiyoo namaa yoo ilaaltan waan hundumaa otoo birrii hin baasin harka keessaniin sirreeffatuu dandeessan jechuudha viidiyoo ilaaluu dadhabbiif bilbila keessanirraa yookaan kompiitara keessanirratti waan isiniif dalaguu dide waan dogongortan birrii baaftanii nama biraatiif birrii baaftanii birrii keessan kasaaraa gootanii guuttattanii jechuudha yookaan sirreeffattanii jechuudha so kanumaaf maal isiniin jechuu barbaadetti viidiyoo seeraan hordofaa irra hin oofina seeraan hordofaan isiniin jedha hordoftoota kiyya maarree isinilleen chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan kana jajjabeessuuf jechuudha chaanaala oromaaniif haaraa kan taatanilleen subscribe gootanii mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatina akkasumas yaada qabdan komantii nuuf godha viidiyoon kunis namoota baay'ee bira akka ga'uuf like tuquu hin dagatina hiriyoota keessanillee share godhaan isiniin jedha hordoftoota kiyya akka namoota baay'ee bira ga'uu fi viidiyoon arraaf qopheeffadhelleen asumarratti kan raawwatu ta'a viidiyoo marsaa itti aanutiin hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa horaa bulaa liibana.